مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحبا مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحبا مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. عذيرو السلام عليكم. وعليكم السلام يا المغية. عذيرو أكم نجا في يامي جرتني واسسيتو. نجا يا المغية نجا الحمد لله أكم هذه نجا إمامي. نجا والله عذيرو بقى رمضان تسنجيجا بقى جلبلتي صوم رمضان تنسنجه arrantana gaanutiisi isillaadhuudhaaf karaa keessan kanatti as gorree akkanumatti namoota gartee xiqqoo harka qalleeyyii ta'anii fi namoota haalli mijaa'iniif irra deddeemnee ilaaluu jirra. Kanumaaf nutis gara keessan as gorreeti akkam jettan. taate يا المغية taate hogguma halleewu azrii abbaa dalagataa hannamaa katabu rabbii bar. Dhugaadha. Hodhamee guduun faan qeessiniif inni kanaas har'allee taatu isin gargaaruun ooltu fuulduraas walumaan itti yaadna. Rabbi guddoo si haa kennu yaa ilma kiyya. Rabbi guddoo si haa kennu. Guddaa naa galatoomi yaa ilma kiyya. Soomana kana guutuu Rabbiin sirraa haa qeebalu. Nama soomana irraa soomana eegu Rabbi si haa godhu. Bakka xiyya sanaan si haa gahu yaa ilma kiyya. Amin amin adeero amin amin. Atilleen Rabbi umrii dheertu si haa kennu. Manuma cirricha kana keessa jiraatta? Silaa manuma kana keessa jiraatta? Dunkaana kana keessa jiraatta? yaa ilma kiyya isa kanaahu soomana akka gartee ammatti yaanuu kana gurbaan tokko biyya Arabaatii fi biyya Awurooppaa faarraa akkasitti maallaqa gartee ijoolleen Oromoo wali gugguurtee as argisaniin barandaa tokkoon duraan galaa achirraa na fuudhee asirratti kunoo isa kana gannaa dhaabe har'a alhamdulillaahi waggaa tokko guunne. Really በጣም አዝናለሁ እቱ ተካን ገዳ ሃይ አማ ኢሳ ካና ናማቱ ሲንዳብ jechuudha. yaa ilma kiyya akkasitti haa galatoomanii gurbaa santu naa dhaabee reeshina waan ji'a takkaallee naa kaayee akkasitti rabbiin ammallee haa qananiisu rabbiin gurguddootti haa kennu isaan hundaahuyi akkasitti yaa ilma kiyya ilaha ammaan tanaa waa takkallee rakkoon irra hin geenye rabbi alhamdulillaahi. Waaw hedduu nama gammachiisaa yeroo wallaahi namni akkanaa kun yeroo ammaan tanaa kanatti argamuun hedduu takka nama gammachiisa maasha Allah tabaarakallah. Ammallee guddoo inni qabu keessa rabbi barakaa kaaf jenna hadeero. Wallaahi yaa ilma kiyya taa inni qabu keessa guddoo dachaa rabbi haa kennuuf ammallee taa inni qabu keessa barakaa rabbi haa kaayuufi. Egaa akkana taate adeeroo anuu wallaahi naqaalchifteeti meeqaati bikkaan duraan gartee ani sarpiraayizii isin godhu kee takka dheeyinee ilaallaati. Maal jettan yaa ilma kiyya? Bikka takka dheeyineeti bakka teessuma takkaan gartee anis manuma huccuu kana laalee dunkaanuma kana laaleetiin bakka takka isin qopheesse dheeyxanii silaa naaf jilaaltanii jechi fedhe. Lakki yaa ilma kiyya zabanni ammaan tanaatis ni hammaate qeehamaanis ni dhiyaatte fakkaatti yaa ilma kiyya addunyaan guutuun manaan bahinaa jetteeti uggura namarra keeyse dhukkuba tokkoo dhufe jaaniiti yaa ilma kiyya lakkii asuma keeysattiin soomana takkittii baranaallee taatu. Adeeroo nama kafalchiiftan bar dhukkubni dhugaadha addunyaarallee waluma gahee jira. Akkaataa ittiin deeman qaba manaa illee hin bahinaan nama jaanii garuu akkaataadha qaba. Fakkeenyaaf yoo harka wal fuudhuu baanne yoo gartee fuula keenya haguugganne akkasumallee
yoo fageenya keenya addaan eeggannee deemne bar dhukkubni kun waa salphannu qabuu hin danda'u. Maal ittiin beekasa yaalma kiyya meeqam akkam godhan jette silaa. Adeeroo beeyta dhukkubni ammaan tana dhukkuba COVID-19 jedhaniiti biyya Chaayinaa irraa ka'ee inninis bineensota irraa gara ilma namaa akka dhufedha haa himamu. Saniifuu hogguu eega ilma namaa dhufellee yeroo baay'eellee nama tursiisuu baatu hanga tokko yeroo namaaf ni kanna. Sanummaan garuu akkanatti dafee nama hundan qabu waan akkanaati. Yaalma kiyya wanni sun bar musiibaa ta'uu nafdu musiibaan baanan beeyta bifan beekani jaanii rabbiin yoo fedhe galaanuma faa fakkeessee musiibaa buusa yoo barbaadeesi qilleensa faa fakkeesseetuma musiibaa addunyaa sana buusa. Amma kunoo maqaa dhukkuba koronaa jedhamu kanaani musiibaan buutee abbaa kiyya rabbi nuu haa araaramu malee. Wallahi adeero rabbi nu haa araaramu. Rabbi nu haa araaramu. Araaramu garma isaa deebina. Wallahi dhugaa keeti. Yaalma kiyya nabiyyiin keenyaas numa jaanii gaafa yeroon gartee gaafa waggaan akka baatiitti deebi'e gaafa baatiin akka torbaaniitti deebite gaafa torbaan akka guyyaatti deebi'e gaafa guyyaan akka sa'aatti deebi'e yaalmaan kiyya qiyaamaan dhiyaattee beekadhaa jedha nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Dhuga waan kana dhiyoo tana TV tokko irratti TV Nuural Hudaatii fi kana namaan arkee dhuga onni sun numa jiraachuun dhabdu gaayiti. Amma kunoo taanaan bar guyyaa nuus sa'uma ta'e bar adeero. Tanaan jaamisa yaalma kiyya. Duuba kaa'amee deemneeti mana san dhayinee laallaati. Haa dhagaa yaalma kiyya eega jette mee carqii takka mee meeshaa tokkoon fuffuradha. Hayya adeero kunoo laara si'ayina nutis. Qash qash qash. Haa adeemaa nuungaa silaayis. Namni isin qabu maal dhaba qabaami yaalmaan kiyya ammallee isin haa heddummeessu isin kan akka cirrachaatti isin haa baay'isu ijji Oromoo garte ijji Oromoo laalte bayxee haa dhabamtu yaalmaan kiyya. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallami qawlii tiyya akkanaa baay'eetuun barbaade jeeyani ammallee isin haa heddummeessu ilma kiyya. Amin Allahumma amin adeero amin. Kunoo qareen tana fakkaatti. Asiinis mana jireenyaa keessanii asii gadi hin baatanii asii guddaa gabbaatanis hammaamnis hoonooti bakki qulqullinaa jechuudha. Hoonoo achi jira. Waan hundi bakkuma sii dhiyaate jechuudha. Waan hundi bakka sii dhiyaate rakkoon qabaatinii. Teesseetuma rabbii kee abdachuu qofaati wanni godhuu qabdu. Rabbii kadhachuu nu hundaaf rabbii kadhattee as keessa soomantaa jechuudha akka itti baranaallee taatu. Gartee ta fuuldura Allahu aalam rabbi beeka innummaan bal'annu haa baasu akkasitti soomana kanaaf kunoo mana kana sii qopheessinee adeeroo. Yaalma kiyya wallaahi billaahi ilmaan kiyya. Yaalma kiyya ilmaan afuriin qaba ture ilmaan afran irraa tokkollee unootti ittiin oolle yaalma kiyya. Yaalma kiyya nama dhaleetti oolu rabbi si haa godhu nama dhaleetti oolu rabbi si haa godhu yaalma kiyya maaliin jaamiti. Maali adeeroo maaltu si boojisa maaliif akkana boojoo dila kana maaltuma maal siraatee akkana booje ijoolleen ta'e afran isaa kutan. Yaalma kiyya ilmaan kiyya bara 1980 fi maal keessa 81 moqara keessa gaafa san wayyaanee biyya shoorar keeysuu ture kaaniitii isaaniis dhaaba adda bilisummaa Oromootti makameen isaan lamaan dura jechu isaan lamaan boodaatiis eeguma barratanii barnoota isaanii tokko doktorummaan fixe
tokkos injiinara moo maal jaansaniin fite yaalma kiyya huunoo eega gartee dhaabni abaa hongale kana ammaas mootummaan kun didee alatti hafe akkasitti bar isaanis mootummaa alatti hafe kanaa wajjiin wallagga jiran kunoo wallagga seeraniin maan dhagahe hanqa ammaatti yaalma kiyya liphii isaaniin agarre akkam jechuudha deeroo dubbiin tun naan galle mee adda naa babaase haa isaan cuftuun amma dhaabumaan kasa jirani duuba yaa ilma kiyya laal ijoolleen lamaan dura baate achumaan haftee ani waa liphii isaaniin agarre waa deebi'aniitiis nan laallee hanga dawwalanuma dawwalanii gaafa san mootummaan wayyaanee sunis yoo harke naman dhiisu nutiis dhaynee laaluu dadhabneetuma itti dhiifne dadhabnee egaa haati faanus achumaan boochuuti achumaan lubbuun isii dabarte rabbi rahmataa haa godhuufi amma ijoolleen lamaan boodaatiis eeguma baratanii itti laffaaneeti barnoota ficcisiifne eega kunoo mootummaan ammaan tanaa kun biyya qabate kana wal araarama mootummaa kanaa fi mootummaan sun godheen hangi tokko irraa galaniiti murni tokko ammaas alatti hafe jedhanii bar ijoolleen lamaan tunis acha keessa jirti jechuudha yaa ilma kiyya laal duraanillee hin seenne eega murni lamaan kun alatti hafee gartee biyyi tun bilisoomu qabdii jedhaniiti haanii amma isaan sun laal dhaaba san hin makaman dhaaba san dhaaba jaalmarroon hogganu kanaa jechuudha akkas jedhan laal kun laal akkas jedhani yaalma kiyya sanuu beektaa ijoolleen tuunis barmadeen gaddaa eebbifame kuunis wagguma kana eebbifame dalagaalleen qabanne akkasitti osuma dalagaa eeggatu jiraniiti hookara tokko ka'ejanii maal jejjannaan ijoolleen asumaa dhabamte wal guurattee ijoollee saahibbanii takkaa wajjin hanqanam 10 takkanii gayanii ganda keenya kanaayi bar ijoolleen bakkuma hundaa yaatee bar bakkuma hundaa dhaaba sin hin makamtee bar osoo mootummaan abiyya kun akkana wanta jiruuti ijoolleen dirqumaan achi dhaaba sin hin makamtee bara deero yaa ilma kiyya zabanaas rabbi haa sirreessu nuu kanaas rabbi walii nu haa galchu soomana kanaas soomana nagayaa nu haa godhu xiqqoo qabdan keessa barakaa isinii haa kaayu musiibaa dhukkuba baranaa tanallee rabbiin nurraa haa qabu yaalmaan kiyya mee bakkuma jirtanii du'aayii walii nuu godhaati akkasitti isinummaa warriif beeku kun rabbiin nu waydhaa ja'aati ulamootallee gaafadha beektotaa fi gartee hayyoota silaawantaallee dhiifama gaafadha ka itti balleessisanillee dhiifama gaafadha akkasin rabbiin nuuf araarama yaa ilma kiyya haaya adeero haaya rabbiin gartee nama jecha akkasiin fayyadamu kana nu haa godhu inshaa Allah nuti isaan dandeenyu ni goona hayyee inshaa Allah akkasiin haa jiraadhu adeero